Tokko aboo boqqoomanii sana keessa jirta. Wanni nu maali sponsora nu godina ayyaa. Ati seenii membara ta'eeti ni argattaan jee. Hayaa jee membara ta'ee hin arganne hoggaasan samboota asitti fidee. Tokko immoo ni jira ammallee asii koominiitiin dhiyaanne. Waan akkanaa hundaa ture. Wanni guddoon uummanni waa xiqqoo tokkootu koomanii sana qabatanii irratti cichanii asii gaafii haa galatoomu. Amma gaafiin xiyyaa yookaan jawaaritti hin deebi'a. Jawaar gaafa ati dura Ameerikaa dhayitee isaatti ida'amtee jalqabeetti jala deemu ture. Hoggaa warri isaan achisi qabe baatee gaafa Torontoo dhayitee furdaa akkanaa karabaataa miti shamiiza fi kofoo jaalatti deemtee nama si dubbisanii beeytu. Nama san wajjin Torontootti duraan koomunitii wajjin dhaabne. Oh, Muhammad Nabi. Mucaan suni gaafa sana. Mucaan san yaanni isaa wanni isaa hirsoo biraayit naani. Fuutee OMN dhaabte. Maali warri fiiziksii maal jedhani? Newton waan waggaa loo waggaa Newton maal jedhan? For every action there is equal and opposite reaction. As ujira. You did that. Sadibillee jabeenya keetiin siyaa. Achii kaatee amma OMN hoggaa hoo jedhanii eenamuuti hojii maal ta'ee abbaa duulaa gaafa mantootaa dhufee dhoysaadhaanii hoteelatti fidhattee wajjin hoggaa gootan namni si wajji jirtu jalaa baase. Haye akkoo haallichi kun akkamiin ni kaalee boodammoo hoggaa oomwi dhufee Tigreen wanni jette biyya galte. Hoggaa biyya galte sanni warra ala jirullee akka seenanii nagaan qabsaa'anillee godhuuf yaaktee turte siif obbo Baqqalaan. Ammoo jiddu tokkoon gaafatan sirraa akka hammatti ilaalan. Maali manguddoon tun oduu amma teesse jettee deemtee aboo amma dubbii dhiisaa yeroo misoomaatii nagayaan jetteeti awaaju ta'u. Hoggaa akka jettisan waa takka ammallee sabaaf sallammoota hajjattu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa uwwisaa jedhan. Namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sallammooti jedhatti addi deemuun waa hedduu nama mudata. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, ajettuu hin qabdi. Allaan umrii biyya kanatti gaafa eenyu dura Hayilasillaasee hoggaa ala jirutti gurgabanyaan garagalche. Ani hoggaa san kutaa tokko lammaffaa fixee sadaffatti deema. Ijoollee guddoodhaa baadiyyaan. Deemtee gaafa saniif dhufee uummata sana hafixeen Oromoo booda eessatti hafe namni sun deebi'ee isaanii nyaadame. Maqannee deemuu danda'a. Oromoon isiif wal nyaata. Yaada tokko walitti hin deemu. Ni dabarre. Eenyu dhaaba Oromiyaadhaa kan balleeyse eenyu Oromoo deemanii Harargeetti namni lama kan wal garaafate baharuu fi badhoon Oromuma yaaduma adda addaa qabaatanii isaan lamaantu wal garaafate. Alisallee baharullee akka gaariitti waliin beeynu badhoo immoo akka gaariitti hoggaa inni achi seenu san wajjin dhaqee teessisa taa'e supervisor kun. I know it. Kanaafuu eegasi dhaaba Oromiyaa kajaarame isa. Hayilee Fidaa hidhee Biraayit dhugaa yoo feete
dura wanni omakian hirmada afaan oromoo hayyuu saabiyaan kana giraatu fakatan oysaadha odoo inni biyya seenu dura waggaa sanii warra amma lafaa dhaqee wayya sunuuti ni yaallamee ni qoota ammas ati Ethiopia kaju kana wan isa dengan fakar biya dura lammi tanyawo aban de ko hon hasidor abatu dia kaya ada ka me isa ni wala tu kali harato kaman go khanabu ifama hadi suni an ambatne furat wala sabab karamot dura namni manesi jare manesi olla ifi jaba जब यार सभी जाति सा जोड़ने की दंडई माटे थी नौकरो दिया इसको मनागो नहीं लगा अरे देखो इहो में भूखा ज्यादा की है प्लीज ये कम लगे सही वीडियो में ना सकता है उसमें सुना दो उधर ना तो कल कल वो चुभी और अंतु माना तो कोई ले गए सिर्फ चुभी गैर ये कम ये ले सवाल वाला नहीं प्लीज बाका जल्दी का तो जीरो वाला सी इतना नहीं है प्लीज Berapa? Juga, sampai. Itu mereka juga ada juga. Oke, ya kalau buat jawab alhamdulillah. Jawab jawab sadi मतलब होते मतलब बुया लफ्ज़ आए करते खालगारी बुया मतलब होते जरा करते गाड़ी सिखाते हैं इधर बुया खालगारी गाफा मने का रवाजे होते गाफी तक सिखाते हैं लोग गाफा जरूर सदी वही सिनामोर कैसा मदा होता वजला उर्दू का से करे इसी गले होता जे सन और ओरोमो अल्टरनेटिव बरा हम कवा एगे साना के फैसले लिखता इसी से शुरुआत से दोस्तों एगे गले ओरोमो अल्टरनेटिव बरा का उड़ी का वाही ये सिखाते थे गांव संदेश सा दरगाहे इसने सुन्नबैया जिस तू बोल ले हिंदू पकड़ने कमना नाजिते अम्मा एगा बिया तेगने होदा अम्मा सीधा सिगल चीज़ गाफे का राबादी अस्नुफ नेरमतन गाफी सभी देवेश का जम्मल ले बोलती का गाफ सुनाते के सनी जित दिए जिस गाफते में बोलती है तू कबूल अम्मल ने जित दिए जिस गाफना गुगा सन गाफी दिए इनको खुदे ले खुदे गुगा सभी अनिले वाली वान जुटा करना इन गाफते में क्रेज सब सनी जम्मी ओरोमो हेतु बेट आएगी सिंचन लिखना वो दर कल्पी चलते हैं कि नम्मी हाली सिमा देवी मोटू मुझे देखो ये करे नमः हेतु का भी जाते हैं अभी ये हाफे आलिस बोर्डसन अभी तुम्हारे हुए अम्मे वो लंबा हारे लवाका हुआ नो आशिनी थे बोर्ड से मतलब जो तुरंत ही साजा खानावेंदु का तो भी वंडी रामन लोग थे वो आशिना नेगेटिव तो पहले लोग पकाते सो अम्मा तरफ है फाउंसी होनी और वो डा अंगम तक का अब्दी खन्ना वाजू गाँव के वजह करते हो आगे Thank you. Akan aku diikut pada tindakan ragawasa. Hari ini dia itu kan mulai dari ni. Ibu, hey, Raisi, gapa sih dia kata kesalahan. Mulai dari saya tu makai itu juga. Hari mulai ada sih tu juga. Itu kan mulai. Ayah ini ada tu berapa? Itu kan itu. Thank you. Assalamualaikum. Awal kita itu sudah ada dokter. Ini aja kan tim boleh bisa tumpah. Tapi siapa yang bukan itu kan? Majalah tembak bayi sih boleh. Tapi siapa? Dokter kan tidak nasalah. Foto kau berada lagi. Thank you. Mulai dulu tu. Besok mulai dari sini. Mereka tak tu sih. Soflei je rasanya dan kata apa pun dengan ini bisa lagi sampai jauh. Thank you. Security na cuma kena malu itu lagu ada, bakal ada nama kawan ada. Di mana si suruh apa lagi itu? Aje.
आइए जवाहर मगर जाते अम्मसी कंचाला उम्र रखी वन्य लोग को कहीं क्यों बर्बाद तो याद फेंटे कबाती जाला लम्मा तक हिंदू लोग किसी के लिए वहाँ फेंटे सासुतु kakao teki tuan tane kana umannya kumali kuna jala ta kaje itu berarti tuding tradisional seti ani ya ada rasa ukai ada sesuatu boleh tuan te wan masih hat ani nuti Oromo Kanada jadi Ethiopia itu pun itu referendum Nusenu sindan tahu kisah senu biadil dan sudah tu bisa dikzai saja. Kalau senu dan kuna kata Nusenu susu mereka tanpa terjadi. Nano anti dalam dikisah si mama satu perjalanan. Mama sekun apa dan dari Ethiopia terlalu kaya. Karena itu nano uji tidak ada. Namni gujin ben tari gujin mani namni tun Oromia ben naida yo nanno guji kanam ben Oromia ben tarika nanno guji bun jannata dunya rabbin ke kamu ummata sabatan ka abaq tae akas beta hagamma magai to tumma sanin kadeni rabbin ke ne summi ki tae manzu sagale den kabu iba sale namni batu bunju to hate akhre Hawasa, Buddha, Mulata, Lala Namatul, Pagamu Saganin Sadufat, Wan Jurutun Pakhan, minority Sae, Hawasa Paleja. Umanisu Saganin Sakadufan Tevi, Habasha ada Lole, Chabenan, Iraniatin, Irambitin, Pakat Ibusan Kesini, di ada saat Kata Yuti, Kabajame, Turecha. Harta murna afaan keenya dubbatu fame caala waan duraan dhaga'anii waan mini bikin tolchin bara kana waliin uummata sanarra raawwatamaa jira namni sagalee ta'uuf waan jirreef dhufatee hafee jira jechuudha. Nama maqaa Itoophiyaatiin na doogoru Prime Minister Itoophiyaa taate Abiyyi caalaa namni gujii duguugusii jechuudha. Maaliif maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa fi gujii walitti araaramuu danda'a. Kana beekaa keessaa bu'e kun jechuun Oromoon Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramuu danda'a. Idaan sun bahuu hin danda'amu jechuudha. Kun achumatti haaftuuti kun akka yaadaadha. Yaada sitti deebi'aa jechuudha magaalaa kana. Waggaa darbe yeroo as dhuftu nuti galma bitannaa uummata kanatti nuti nu dhufsiisii jennu rabbitu uummata kana si jaalachiise namni hundi si dhagaa miliyoonota siif ifaa hojii malee taa'in kasaaraan galma yoo ati dhuftu kireeffachuu galma kana amma 3,000 kireessine jechuudha. Waggaa darbe galma bitannee keenyuma keessa simannaa itti nu dhaabee dhaamsi sun hagaan tokko deemee jiru. Nuun koree koomunitii haga ta'e isteeppii ta'e deemnee jirra. Galma san bitachuu fi xumura gubbaa gahaa jirra. Uummanni kun bila argite kana koomine ta'ee akkasitti hafuurra ammumarraa dhaamsa jajjabaa walakkaadhaan kenneerra galma bitannaa uummanni hubachuu qabaa nuti Oromoo kanaadhaati biyyi keenya kana dhala dhallee jirra dhalli keenya bakka isiin itti guddifatu. Namni kun asii yaa'ee faca'ee hafuurra bakka waltajjii mataa isaa qabaachuu qaba. Nu deemnee jirra gaan tokko koreen koomunitii walakkaa geennee jirra walakkaa kana uummanni kun ammarraa ka'ee xumuraan geennee yeroo itti aanu gaafa dhufu galma kanaa keessa keessatti akkasumannu kana uummata kana nu dhaabisama jechuudha deebi'ee malee dhaabadhaa. Thank you. Then, kana booda gaafii takkallee qeebannoo hedduu galata gonfaadhaa. Waan haga ammaa gaafatamtan kabajamaa obboleessa keenya Jowaar Mohaammed adeemsaa hin dhageessu kana booda gaafiin jiru jechuudha. Kattaa. Akkanaan inni sun beeka. Dubbii jabduurraa eegalla dubbii galma. Gara jeerii sasii dhabummoota ture gaafii sulbinu. Maal waliin jechuun ture dur. Dura ni jaarta. Samboota gaasisatti goota. Jaarmee ijaaruun jaarmee hawaasaa waldaa hawaasaa dhaabuun barbaachisaadha. Egaa waldaan sun soorata xiqqoo jabaate garuu
छाया qabaachuu danda'uu qaba. Gaaddisa qabaachuu danda'uu qaba. Waadaan waggaa lama dura soddeen amma dura isin gale as qofaa miti. Hawaasni addunyaa irra jiru cuftu caayaa takka galma bitachuu yoo barbaaddan waan hin danda'u hundaan si cinaa jira. Obbo Tolomaaf dhugaadha. Kwaayitiin ture. Biduu uffata hojjechaa ture waan biraasis tataatiin ture. Now I'm back full time. Anam harree ta'e sa'a 24. Sa'a 24 akka tusatti beekanii 24 hour kan boodi. 24 hour asitti koree wajjin haasofna. Hawaasa keenya kan jiru qofa itti bar maal yoo akkam guddate 1 million 2 million 3 million malli galma. Karreessaatiin 24 hour. Dhagaya. Ama kuna arra gaaban Oromoo falmaa jedhee warra Oromoo biyya laa jirtu arra dachaa kudhan diidama guddatee jirtu. Maanchistarii ture malee gadda yookiin galma ajaa'ibaa guddate. Meeshaa nama masjiida furii fi charkii tolfamsattee illee qabu. Buqqadhu immoo kanaafuu galma inni tuutanii. Kanaaf waan bareedaa qabu. Sabmas priority guddaan amma hawaasa kana ta'uu qabu galma ijaarrachuu galmi sun foggaa ijaaramu. Kalau kita masuk ke garden, wah kapsul garden persen ukuran jadi persen bisa ketemu hawa saja udah jadi udah tuh. Mangkudo nih yang mangkudo jadi berbagai. Jualan tuh ini sebentar boleh tuh berkati tutorial kan tadi ada sih apa di barat tuh berbagai. Buat tuh ini kayaknya pakai tajam juga. Galma kalau gay kok masuk nih, tajam apa ya tis, tajam balon tis kan karena ada semua satu country. Tadi ada lagi kan saja. Karena county yeroo barbaaddan karaa barbaadanitti isin biran jira yeroo gabaabaa keessatti wal gayaa waggaa tokko keessatti kan yoo binne akkam jettan waggaa tokko keessatti galma ijaaruu waan beeku jira wanni barbaachisu garuu akka ta'uu qaba miti yoolli maal isin jee dhageessaa yaada dhaloonni keenya jaasiree fuudhu dubbate ture ini berapa? Wanita apa dia? Jangan mengistur wifi, ada sebelah tinggal tuturan. Ayo bawa karakter. Kamu kali aja ni. Orang umpat bakal. Wah itu pet dengan guys, orang umpat dalam jam ni. Gamasan, untuk orang umpat jatuh tutur. Islam abi istana, walau gamarsi, walau kasih walau. Achi berapa nampak kayaknya deme mengenai kayaknya. Mangkuto mau doa apa sena saja tim neganda kayak akik jas gay lawan. Isi karu, kata tayar akhirnya aja kan kata ini berage seluruhnya jauh karu kaisan sampai tayar aku kan. So it's time for you to give back to the community. Anak community kan, galma jaru itu le, one of the clear fakta le, it's very important. Don't be ungrateful. Namni nama galat engkau sih, karena bibis galat engkau tuh, nampi galat engkau sih, mau ambil kau. Karena ni tengok, wan nama antara karena ini bola galma, ni jarang, deadline akar, deadline mana? Let's do it in 1 year. In 1 year, let's do it in 1 year. Anytime you do this, why perubahan? Why gaduh lega tahu? Why itu nak kerja? Gaya tu pun orang pun tu ego. Walau kerja kerana lebar kanu gaya ni begi kan. Gaya orang tu tu orang termati wan sana cita deh. Arah jadi kami raci baca deh. Dia orang tu I told you so yet to find one. Osoma way watu, balak turun jadi. Gafa, hijrah mulut saya di mana kau ada? Nolem maru aja tu. Namanya bau si moj. Di dalam ini tidak baka laga Saudi rabu kayak rawari kan satu. Osoma nasi jadi di sana kau kata ni, berapa itu lalu punya, di belah itu.
नहीं मुझे बकरा वैसे नहीं करता जेरो सदा मुझे सहारा या आज चौकर होगा सुनता वान तलाची दाम सास बल रही नंबर बांट दिया गाँव का बताओ खाने बोला करे उनका लोग भी मामा उम्मनी सुन